Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Adaanuu YouTube kan taatan hundi keessanuu jirra jirtu Yooyaa harka fuunee isiniin jecha har'a istuudiyoo kiyyatti argame mata duree amma miidiyaarra waliin gadi oofamaa jiru kana irratti ergaa lama sadi dabarfachuun barbaada jechuudha. Ergaan kiyyasi waa'ee afaan Oromootiin Oromiyaa keessatti afaan isaaniitiin akka kadhatan afaan isaaniitiin akka qaddafamu kan jedhame irratti waan uummanni Oromoos haa ta'u uummanni saba biraas haa ta'u waan isaan miidiyaa kana irratti gochaa jiran argaa jirraa jechuudha hundi keenyayyuu. Na maal isiniin jechuu barbaade tananii nuti jechuudha Oromoon hundinuu wal qabatee kan nuti barbaannu yoomiyyuu taanaa yoom afaan keenya akka dagaagudha kan nuti barbaannu jechuudha. Yoo afaan qabaannedha. Yoo afaan qabaanne afaan keenyaan namaan dubbannee walii gallaa jechuudha. Yoo afaan qabaanne amantii keenya irratti dhaabbannee mormannaa jechuudha. Afaan hin qabnu taanaan afaan maaliitiin dubbanna ree? Afaan ittiin dubbannu hin qabnu jechuudha. Garuu innaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa bilbilatu narra seenee adda kuteetiin hin jira. Amma akkuma duraatti itti deebi'eetiin hin jira jechuudha. Innaa mata dureenanii har'a qabadhee dhufee akkuma isin beektanii namoonni afaan Oromoo akka dubbatamu afaan Oromootiin akka qaddafamu warroonni hin barbaanne keessumaa jechuudha amantaa dawa godhachuudhaan uummata keenya garboomsaa turanii amantaa dawa godhachuudhaan afaan keenya hacuucaa turanii amantaa dawa godhachuudhaan maalummaa keenya awwaalaa turanii jechuudha. Innaa maalifi wannoonni har'a afaan keenyaan akka kadhannu afaan keenyaan akka nuti maalummaa keenyaan amma fakkeenya ani hordoftuu kiristaanaati. Ani kiristaana amantiin kiyya Ortodoksiidha tawaayidoodha. Anama fakkeenyaaf afaan Oromootiinidha kanan afaan kiyya hiikkadhee baradhe jechuudha. Afaan Oromoo kana Oromiyaa keessatti kan qaddafamu yookiin immoo yeroo hundaa kan kadhannaan godhamu afaan Amaarinyaatiin jechuudha. Innaa maalifi qaamaan dhaqeetiniin achi oolee galallee yoo ta'e irraan kan hafe Amaarinyaa muluma buluu hin dhaga'u jechuudha yeroo duraatiif. Amma garuu galata rabbii karaa Finfinnee deemee afaan kana baradhee dhaga'uu danda'a jechuudha yeroo amma. Yeroo duraa garuu beeta kiristaanii nan naqa amantiin kiyya amantii hordoftuu kiristaana waan hin ta'eef nan deema. Ergan deeme booda achuma taa'etuman amiin yoo jedhan bicha amiin hin jedha malee waan jedhamu hin beeku jechuudha. Maaliif afaan kiyya afaan Oromoo waan ta'eef dhaladhee kanaan afaan kiyya hiikkadhe afaan Oromooti malee afaan saba ittiin nu garboomsuu fi saba ittiin nu bituu fi saba ittiin nu hacuucuu fi saba ittiin maalummaa keenya dhoksuutiin dhaga'uu hin dandeenye jechuudha. Kanan ittiin dhaga'uu danda'u afaan kiyya waan ta'eef jechuudha. Garuu isuma keessaayyuu nuti jechuudha yeroo sana afaan namaatiin nu qaddafamaa jira. Nuti hin dhageenye dhaga'uu hin dandeenye hin jenne. Nuti dhaga'uu hin dandeenye afaan kanaan barachuus hin dandeenyu afaan kanaanis nu qaddafamuu hin dandeenyu jenne. Garuu adeemsa keessa deemee jechuudha. Galanni rabbii hin badiini. Har'a deemee afaan keenyaan akka Oromiyaa keessatti nuuf qaddasamu nuu godhame jechuudha. Garuu isayyuu warroonni afaan Oromoo hacuucaa ture warroonni afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhee reediyoo keessatti akka afaan keenya hin dubbatamne godhaa turetu har'a maal jechaa jira? Afaan Oromootiin qaddafame jechuun duune jechuudha jedhanii mataa isaanii bilaanciidhaan bitanii haaddatu jechuudha. Beeta kiristaaniitti uffata gurraacha xaxanii gubaa jiranii jechuudha. Gubaa jiran osoo hin taane uffata gurraacha xaxanii akka azaniitti xaxanii bu'aa jiranii jechuudha. Maaltu isaan boosise ree? Maaltu isaan boosise? Afaan keenyaan qaddasamuun tokkummaa Itoophiyaa diigee
afaan keenyaan dubbachuun tokkummaa Itoophiyaa sana maal godhe? Maal balleessime? Wanni balleessi maaltu jira? Tokkummaatti yoom bu'e? Tokkummaa Itoophiyaatti bu'eera? Hin buune. Afaan saba kanaa, afaan saba nu garboomsaa ture, afaan saba nu hacuucaa ture, afaan saba nu dhiitaa ture, ittiin hin barannu hin jenne. Waggaa meeqa ittiin garboomneerra, waggaa meeqa ittiin hacuucamneerra, waggaa meeqa ittiin duuneerra. Har'a immoo jaarraa meeqaffaa keessa akka jirru hunda keessanuu hin beektu. Jaarraa har'a keessa jirru jaarraa baratee sammuusaa jijjiiree fi jaarraa baratee biyya isaa jijjiiru ta'ee jira waan ta'eef hundumti keenyayyuu jechuudha miidiyaa qabannee jiru irratti maqaa kiyyaan maqaa Adaanuu yuutuubiitiin akka yuutuuba kiyyaatti yookiin immoo akka miidiyaa kiyyaatti ammallee afaan kiyyaa fi saba kiyyaa fi biyyi kiyya akkanaaf guddattu yoomiyyuu taanaan duubatti kan na deebisu hin jiru jechuudha. Inna maalifi warroonni har'a mataa haaddatee warroonni har'a beeta kiristaanii irratti uffata gurraacha xaxee imaanaa keenya nyaatte jedhanii mootummaa Itoophiyaa biyya bulchaa jiru irratti iskii godhan gaafanni uummata Oromoo Wallagga keessatti ciranii morma isaanii muka keessa baasanii rarraasanii ittiin footoo ka'aa turan, rarraasanii haxireetti suuqaa turan. Yeroo nuti boohaa turre maal jedhan? Waan jedhan hundisaa gaaffiin harka jira jechuudha. Innaa kanaafuu har'a ammoo jechuudha namni zarii isaanii fixa jira. Namni akka isaan dhufanii Oromiyaa keessatti maalummaa keenyaan nu hacuucanii, afaan keenyaan nu hacuucanii biyya keenya nurraa fudhachuudhaaf, lafa keenya nurraa fudhachuudhaaf, maalummaa keenya nurraa fudhachuudhaaf yeroo isaan nurratti hidhatamanii hidhachiisanii nu hacuucanii nu dabaddabanii mana keenya irratti qe'ee keenya irraa nu diigaa turan. Keessumaa Wallagga keessatti qabeenyaan gubachaa, haati daa'imaan du'aa, ulfa garaatti baattee du'aa. Kun mulu hundi keenya hin beennaa jechuudha. Innaa kanaafuu nuti yeroo sana akka isaan hamma gadi ba'anii mataa haddanneerraa uummata Oromoo isiniin gaafadha. Warroonni miidiyaa kana jalatti viidiyoo kan argitan hundi keessan sheer godhaatii biraan naa ga'a. Uummata Oromoos haa ta'uu, uummata saba biraas haa ta'uu biraan naa ga'a. Innaa maalifi warroonni Oromiffa dhageessan Oromiffaan, warroonni Amaarinyaa dhageessan immoo Amaarinyaadhaan booda irra isiniif hin deebi'aa jechuudha. Innaa kanaafuu nutis jechuudha nutis saba guddaa taanee nuti saba har'a nu hacuucaa jiru, saba har'a gadi bahee afaan Oromootiin maaliif dubbatamee, afaan Oromootiin maaliif qaddasamaadha? Wanni irraa hir'atu maaltu jira ree? Wanni isaan irraa hir'atu maaltu jira? Maaltu mataa haachisiise ree gadi baasee? Ni kanarratti maaltu isaan tokkummee afaan keenyaan dubbatamuun, afaan keenyaan qaddasamuun tokkummaa uummata yookiin immoo tokkummaa Itoophiyaa sana kan diigu jira jettanii yaaddu? Hin jiru. Garuu sodaa isaan ittiin deemanii isinitti himaa jechuudha. Sodaa isaan afaan kun dhugaadha. Uummanni Oromoo dhibbatti gaaffii qaba jechuudha. Itti qabsaa'eerallee, itti du'eerallee, itti dhiigeerallee, lafee isaa itti cabsee, dhiiga isaa itti dhangalaasee, kan inni mootummaa har'a biyya bulchaa jiru kana ijaaree dhiiga uummata Oromoo fi dhiiga qeerroo Oromooti. Lafee isaanirra ejjetee, dhiiga isaanirra ejjetee kan beeta mangistii sana seene mootummaa amma biyya bulchaa jirudha jechuudha. Uummanni Oromoo kan inni dhiiga isaa dhangalaasee, lafee isaa cabsee mootummaa kana fideef maali? Gaaffiin keenya nuuf haa deebi'u. Gaaffii uummanni Oromoo qabutu jira. Ammallee gaaffii qabna nuti, gaaffiin keenya nuun deebine. Gaaffiin keenya tarree galtee jirti ammallee. Ganaadha ammallee. Kan isaan sodaatanii har'a gadi ba'anii mataa haaddatanii fi sababa maaliitiin isinitti hin fakkaatina? Boru gaaffiin uummanni Oromoo qabu sun uummanni gadi ba'ee gaafatee gaaffiin sun yoo deebi'eef afaan keenya afaan federaalaa haa ta'u. Gaafa afaan isaanii afaan federaalaa ta'e
gaaffiin Finfinnee gaafa deebi'ee kan Oromiyaa ta'e eessa seennaa har'a gadi ba'anii mataa haaddatan malee waa sodaatanii isinitti hin fakkaatin. Jala mureen isinitti hima jechuudha. Innaa maaliif kana sodaatanii gadi ba'anii caffaranii sirbanii sirbadha isaaniif jechuudha boochi. Yeroo kan isaanii zariin isaanii nam tokko nam lama duutu gadi ba'anii bu'anii maraatanii cinnee dhumnee zariin keenya dhumee zariin keenya lafarraa dhume jedhan. Garuu kan keenya gaafa du'u isaaniif gammachuudha jechuudha. Hin hir'ata. Lakkoofsa keessaa hir'ata waan ta'eef. Innaa kanaafuu nutis maal gochuu qabnaa? Nuunoo maaltu nu eeggataa? Warroonni har'a gadi ba'anii mataa haaddatanii, warroonni har'a gadi ba'anii warra gurguddaa hedhee bu'aa bara. Warra xixiqqaa miti bara. Nama afaan Oromoo dubbachuun beeknata har'a gadi ba'ee afaan Oromoo dubbate namichi takkas qeesiidha. Yeroo hundaa barsiisaa oola. Amaarinyaadha. Garuu dheengaddannaan afaan Oromoodhaan dubbatu qanaa baranii hin beeku. Afaan Oromoodhaan yoo inni dubbatu dhugaa afaan Oromoo afaan nafxanyaa cabseen jedhe. Afaan nafxanyaa cabsennaan jedhu afaan keenya afaan maaliiti jedhanii afaan gaallaatiin hin qaddasamuu jedhanii yeroo isaan turani akkamitti warri akkas jedhee nu arrabsaa ture afaan kana dubbatiree. Galata Rabbii yaa Rabbii afaan keenya afaan nafxanyaa cabseen jedhe gaafuma sana. Gaafa warri nafxanyaa sun gaafa warri afaan keenya hacuucu afaan keenya dubbatan afaan keenya akka guddatte beekama. Isinii galee innaa kanaafuu nuti maal gochuu qabna ree? Kan hafe gaaffiin hafe akka nuu deebi'uuf. Maaliif wannan kana isinii kaasuuf siyaasa keessa galee kan jechuu dandeessu. Siyaasa keessa galee jechuu dandeessu. Amantaan siyaasaan wal qabatee deema. Siyaasaan. Amma fakkeenyaaf isaan yeroo duraati maal gochaa turan? Amantaa dawoo godhataniit nu hacuucaa turan. Amantaa dawoo godhataniit nu garboomsaa turan. Amantaa dawoo godhataniit maalummaa keenya xiqqeessaa turan. Isinii galee miti? Dawoo godhatanii jechuudha. Amantaa dawoo godhatanii lafa keenya saamanii. Amantaa dawoo godhataniit har'a taabotatti iddoo kanatti gadi bu'e siin jedhanii lafa gaarii, lafa bishaan qabu, lafa iddootati, lafa dhiiga qabu tokko yoo argan sulultaa yoo argitan yaadadha. Maal godhu seetan? Taabota lafa keessaa bahe jedhu. Yookaan immoo samaa irraa gadi bu'e siin jedhan. Yookaan immoo bakka gaarii tokko yoo argan xabalatu lafa keessaa fallaqee ol bahee siin jedhan. Maaliif egaa kun? Amantaa dawoo godhatanii qabeenyaa namaa saamuu. Amantaa dawoo godhatanii afaan namaa xiqqeessuu. Maaliifan isinii kaase? Kun siyaasa keessan galuu jechuu dandeessuufan kana isinii kaase. Isaan amantaa dawoo godhatanii qabeenyaa keenya saaman. Amantaa dawoo godhataniit lafa keenya saaman. Amantaa dawoo godhataniit maalummaa keenya xiqqeessaa turan. Tokko waan isinii himutu jira. Haga yoonaa jechuudha. Ani yeroo duraatii fi karaa hambootiin jechuudha. Namoonni karaa hambootiin jirtan hamboo keessa qabatee gudar asiin gadee geedoo amma fincaa horrootti asiin gadee jechuudha. Fincaa horroodhaan otoo hin taane as karaa midaatiin jechuudha. Asiin gadee hamboo qabee amma dakaa. Innaa maal isiniin jechuun barbaada? Achirraanii amantaan musliimaa baay'inaan hin jiru jechuudha. Hin jiru baay'inaan. Kan jiru irri caalee kiristaanaa fi amantaa beenxeedha. Isaantu jira jechuudha. Garuu ani yeroo nan xiqqoo ta'ee biyyarraa baradhu amantaa nani beeku amantaa musliimaa fi amantaa musliimaa naannaa keenya hin jiru. Namni hordofu hin jiru. Kana fakkeenya naannoo keenya namni hin jiru jechuudha. Namni amantaa musliimaa hordofu jechuudha. Kan namni beeku amantaa kiristaanaati. Kanan itti dhaladhe illee haadha tiyyallee abbaa tiyyallee kanan itti dhaladhe isaanirraa dhaalee yoo nagahee jiru amantaa kiristaanaati jechuudha. Innaa maaliif yeroo sanaatiif sababan isinii kaasitu jira. Yeroo sanaaf jechuudha. Yeroo sanaaf amantaa kana maalluun jedhu seetan hin kakatanii. Yeroo isaan kakatanii nuti islaamaa fi kiristaanaa yeroo isaan jedhanii kakatanii
ani bakka kakaan kun kakaa maaliiti kan jedhu keessa kiyyatti bakka maaliif wanna keessa galee hin beekneef jechuudha. Amantaa kanas maal akka ta'e hin beeku. Amantaa kiristaanaa immoo haadha kiyyaaf abbaa kiyyarraa dhaale siniin jedheera. Innaa adeemsa keessa karaa Finfinneetti yoon deemu amantaa musliimaa kanaa fi geedoo katamaa geedoo kan jedhamu keessatti illee yeroo isaan ijaaba uffatanii deeman maaliif uffatanii deemuu jarri kun maalidha jedheetiin yoon gaafadhu isaan amantaa musliimaa warra hordofutu akkanatti ijaaba uffatee deemaa naan jedhanii natti himani. Achitti arge jechuudha katamaa sanatti. Ergasii immoo ture Finfinnee yoon galu Finfinnee keessatti amantaa isaanii warra hordofu baay'inaan arge. Anillee qaamaan itti dhiyaadhee wajjiniin nyaadhee wajjiniin dhugee garuu yeroo duraatiif amantaan musliimaa fi amantaan kiristaanaa waliin hin nyaatu kan jedhan adda adda nu qoodaa turanii jechuudha. Adda adda nu qoodanii ittiin nu bitaa turanii jechuudha. Ittiin nu dhiitaa turanii jechuudha. Maaliif amantaa kamiyyuu abbaan barbaade amantaa kamaa hordofu musliimas haa ta'u kiristaanas haa ta'u waa barbaade haa ta'u jechuudha. Abbaan barbaade amantaa barbaade haa hordofu. Garuu isaan yeroo sanaatiif ittiin nu qoodanii ittiin nu bitaa turanii jechuudha. Qoodanii ittiin nu bitaa turani. Innaa kanaafuu nuti maal gochuu qabna ree? Ergasii waanan godhe isinitti maka. Ergasii adeemsa keessa warroota amantaa musliimaa hordofanitti dhiyaadhee amantaan kun maaliif akka ta'e maaliif akka nafxanyaan ittiin nu bitaa ture maaliif akka nu qoodaa turan qoqqoodinsa isaanii sana adda baafadhe jechuudha. Maaliif uummanni namoonni amantaa kiristaanaa fi namoonni amantaa musliimaa hordofu yoo walitti dhiyaate yeroo sanaatiif yoo walitti dhiyaate ani yeroo sanatti xiqqoo isiniin jedha yoo walitti dhiyaate rakkoo uummata isaa jidduu jiru hiikkachuu danda'a jechuudha. Garuu isaan amantaa kiristaanaa fi amantaa musliimaatiin jedhanii adda qoodanii akka isaan walitti hin dhufne akka isaan wajjiniin hin nyaanne akka isaan wajjiniin hin dubbanne gochaa turanii jechuudha. Isinii galemti dubbiin. Maaliif ree yoo walitti dhufanii wajjin nyaatan yoo walitti dhufanii waliin haasa'an rakkoo jiru sana maaliif amantaan nu qoodanii maaliif qoodamnee maaliif bitamnee kan jedhamu walitti dhufanii yoo haasa'an rakkoo jidduu isaanii ittiin bitaa turan sanatu jalaa gadi baaf adda nu qoodaa turanii jechuudha. Har'a immoo galanni rabbii hin badiini rakkoo jidduu lamaan jirus arginee akkaataa isaan ittiin nu bitaa turan yookiin immoo akkaataa isaan ittiin yeroo sana qoqqoodinsa nuu kaanii adda adda nu fageessaa turan sana addaan baafannee rakkoo jiru addaan baafannee har'a amantaan kiristaanaa fi amantaan musliimaa tokko ta'ee jira jechuudha. Tokko ta'ee jira yeroon isiniin jedhu amantaan kiristaanaa tokko beeta kiristaaniin irraa diigameera yoo ta'e musliimonni yookiin immoo warroonni musliima ta'e hundi maallaqa walitti guuranii yeroo beeta kiristaanii ijaarantu mul'ata jechuudha. Deebisaati immoo yeroo maskiinni kan musliimaa yookaan irraa diigame yookiin irraa gubate kiristaanonni tokko ta'anii ummata saba musliimaa amantaa hordofuun tokko ta'anii maallaqa walitti guuranii yeroo maskiida ijaarantu jira jechuudha. Maaliif ree kun tokkummaa keenya ijaarree rakkoo dura isaan ittiin nu qoodaa turan sana cabsinee fashaleessinee tokko taanee waliin akka deemnu har'a irratti dammaqnee rakkoo uummata keenya jidduu jirus barree walitti dhufnee waliin qabsaa walitti dhufnee rakkoo keenya jiru walitti himannee waliin deemaa jirra jechuudha. Innaa kanaafuu nutis gara fuulduraatti abbaan barbaade amantaa barbaade yaa hordofu iyyuu malee afaan keenya yoomiyyuu taanaa yoom afaan keenya afaan saba guddaati. Afaan keenya afaan saba xiqqaa miti. Isinii galee nutu walii galtee dhabe malee. Nutu walii galtee dhabe. Otoo walii galtee qabaannee
otoo nuti tokko taane diinni kamiyyuu nun cabsu jechuudha. Diina kamiyyuu irra dhaabannee akka cabsinu hundumti keessanuu ni beektu jedheen yaada. Maaliif ani fakkeenyaaf waan tokko yaada yoo ta'e caaltuun immoo waan biraa yaaddi yoo ta'e tola isaanis waan biraa yaada yoo ta'e yaadni keenya garaagara deema yoo ta'e walii galtee yookiin tokkummaa hin qabnu yoo ta'e biyya keenya ijaaruudhaaf afaan keenya kana akka ittiin nuuf qaddasamu akka ittiin kadhannu maalummaa keenya maaliif akka qiddaaseen sun kennamu maaliif akka qaddafamu adda baasee Oromiyaa keessatti waggoota amma kana kan jiraate jira natti fakkaatu adda baasee warroota afaan kana beekuu fi warroota Amaarinyaa dubbisuu beekurraan kanaaf maalummaa kiristaanaa yookiin immoo amantaa kana adda baasee beeknatti fakkaatu akkaataa kadhannaa jechuudha. Maaliif yoo deddeebi'ee kadhate yoo deddeebi'ee beeta kiristaanii deeme yookaan waa lama waa sadii irraa baratarraan kanaaf anis mataa kiyyaan akkasuman ture jechuudha. Innaa kanaafu nutoo maalaa goonure afaan keenya afaan ormaatti dabarsinee kenninaare hin kennunu. Maaliif afaan keenya guddifachuus qabna amantaa keenya illee guddifachuus qabna jechuudha. Afaan keenya afaan yoo qabaanne maal goonu? Afaan yoo qabaanne amantaa keenyaan afaan keenyaan dubbanne nama walii galuu dandeenya jechuudha. Tokko amma waa takka argeetiin jechuudha. Maaliif amantaan biyya tokko keessatti akkamitti lama ta'a kan jedhamfaatu jira jechuudha. Amantaan namni bakka lamatti qoodee hin jiru. Oromiffaan isaa qaddafamu, Amaarinyaan isaa qaddafamu, afaan Tigireetiin isaa qaddafamu, afaan barbaadinaan qaddafamu jechuudha. Afaan Itoophiyaa keessa jiru afaan meeqadha? Afaan baay'eedha jechuudha. Afaan 80 waan ta'eeti. Kanaafuu afaan amma kanaatiin yoo qaddafame yookiin immoo yoo ittiin kadhatame wannoonni tokkummaa Itoophiyaatti bu'u takka illee hin jiru jechuudha. Innaa wannoonni tokkummaa biyya sanaatti bu'a jira natti fakkaatu. Waan itti bu'us hin jiru itti bu'as immoo natti hin fakkaatu jechuudha. Maaliif abbaan barbaade afaan isaatii yoo kadhate abbaan barbaade afaan isaatii waan barbaade yoo godhate namni biyya sana keessatti tokkummaa diiguu hin jiru jechuudha. Isinii galee tokkummaan immoo hundi namaayyuu tokkummaa biyya sanaatti bu'a osoo hin taane namni kamiyyuu afaan isaatiin dubbata taanaan tokkummaa ijaaraa deema malee amantaan kun anama fakkeenyaaf otoon biyya sana keessa jiraadhe ergan obbareen booda maal gochuutu hin qaba. Amaarinyaa sana hin dhaga'u yoon ta'e amantaa jijjiiruutti hin deemaa jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf naannaa keenyatti irra caalaan kan namoonni hordofaa jiran amantaa Beenxeeti. Afaan isaaniitiin waan barreeffamee jiruuf matsaaf quddusiin isaanii yookiin immoo waan isaan ittiin qaddasan sun matsaaf quddusiin afaan Oromiffaatiin barreeffamee waan jiruuf ijoolleen dubbisanii waan achirraa argatan waan beekaniif kara kamitti deeman? Kara Beenxeetti deemanii jechuudha. Anillee soon biyya keessa jiraadhe amantaa koo jijjiireera ta'uu danda'a. Maaliif hin dhaga'u kaan? Waan isaan naan jedhan hin dhaga'u. Waan qeessin naan jedhu hin dhaga'u. Oromiyaa keessa ta'ee fakkeenya isinii fudhadha eessuma kiyya obboleessa haadha kiyya jechuudha. Duraaf quraana wanni ture. Daaqonii ture jechuudha. Barsiisanii afaan Oromiffaatiin qaddasotoodhanii har'an beeku. Garuu yeroo duraatiif daaqonii ture. Afaan maaliitiin barsiisaa turan? Afaan Amaarinyaatiin barsiisaa turan jechuudha. Garuu adeemsa keessa deeme har'a maal ta'ee jira? Har'a qeesii ta'ee jira jechuudha. Innaa kanaafuu afaan keenya guddisuuf osoo ta'ee afaanuma keenyaan qaddafama ture. Maaliif afaan saba biraa guddisaa turan waan ta'eef Oromiyaadhuma keessattuu jechuudha. Afaan saba biraatiin qaddafama malee afaan Oromiffaatiin hin qaddafamu jechuudha. Kanaafuu wanni nuti gochuu qabnu afaan keenya irratti tokkummaadhaan haa dhaabannu. Ishee arganne kana of harkaa baasuu osoo hin taane wanna hafe itti dabalachuudhaaf jechuudha. Wanna hafe waan baay'ee qabna waan ta'eef. Isinii galee biyya keenya irratti abbaa ta'uudhaaf afaan keenya afaan federaalaa nuu ta'uudhaaf gaafiin Finfinnee irraa qabnu akka nuu deebi'u
wannoota kanarratti anaan nan barbaachisu dhimmallee hin qabu ani dhimma siyaasaa keessallee hin seenu jechuu dandeessu. Garuu osoo hin beekin seentan jechuudha. Maaliif anama fakkeenyaaf gahee mataa kiyyaan qaba. Gahee mataa kiyyaatiin qaba jechuudha. Maaliif biyya kiyyaaf, afaan kiyyaaf, saba kiyyaaf gaheen qaba. Gahee ko sana bahee gahee ko sana bahuun qaba jechuudha. Maaliif ani yeroo har'aatiif haati tiyya, abbaan tiyya, obboleessi tiyya hacuucamaa turan. Sabni kiyya hacuucamaa ture. Dhiitamaa ture. Garafamaa ture. Reebamaa ture. Wanni irratti raawwatiin hin jiru jechuudha. Kanaafuu kanaan booda nutillee kan hacuucamaa turre sana, kan reebamaa turre sana, kan garafamaa turre sana maal gochuu qabna? Dhalli keenyallee akka nuti dhiitamnetti, akka nuti garafamnetti, akka nuti garbummaatti guddannetti dhalli nuti gara fuulduraatti argachuudhaaf barbaannu garbummaa kanatti akka hin dhalannillee dhalatullee biyya bilisoomsetti, biyya bilisoometti jechuudha. Biyya bilisoometti yookiin immoo biyya afaan keetiin dubbattee nama walii galtutti. Biyya afaan keetiin afaan federaalaa sii ta'ee itti guddattee biyya kee irratti maalummaa kee irratti yookiin immoo abbaa biyyummaa kee sana beektee haa ta'u afaan lama afaan sadirratti waan sadirratti gaaffiin kee yoo sii deebi'e dhalli dhalatu akka tamma garboomte biyya ormaa kana keessa gola gandaa keessatti shinti beetii gandaa dhiqaa keessatti akkati hacuucamtee guddatte kana dhalli keellee boru akka hin guddanneef gahee mataa kee bahe. Hundi keessanuu dhaamsan sinii qabu. Hundi keessanuu gahee mataa keessanii qabdani. Gahee mataa keessanii qaba. Itti gaafatamummaa qabdani. Itti gaafatamummaa keessan ba'a. Yeroon itti gaafatamummaa keessan ba'a isiniin jedhu immoo ani dhimma siyaasaa keessaa dhimma hin qabu. Abbaan barbaade oli saabuu keessu, abbaan barbaade gadi saabuu keessu jechuu dandeessu. Garuu wanni isin godhuu qabdan. Maalumayyuu yoo ta'e yoo biyyi kee bilisoomte, maalumayyuu yoo ta'e yoo sabni kee bilisoome, innati asitti xaartee, innati asitti dadhabdee, innati asitti dugdaa cittee, innati asitti ija gaarii ilaalamtee, innati asitti ija badaatii ilaalamtee, inni ati asitti anqoosha shamaa hojjettee birrii takkas ta'u birrii lamas ta'u biyya irratti guduunfatte gaafa biyyi kee nagaa argatte, gaafa biyyi kee nagaan baate, gaafa nagaan galte isa hojjette kanaan biyya kee irratti biyya kee bilisoomsuu dandeessa jechuudha. Biyya kees bilisoomsuu dandeessa, maatii kees gargaaruu dandeessa, ofii keetiillee jireenya gaarii jiraachuu dandeessa, kan dhaltillee dhala kee akka gaariitti guddifachuu dandeessa jechuudha. Garuu har'a miidiyaa guddaa qabattanii osoo deemtanii, har'a yuutuubera taatanii osoo jirtanii, dhimmi kun anaan nan galchuu, dhimma siyaasaa keessaa hin qabu jettu taanaan dogoggortaniittu jechuudha. Maaliif wanni nuti irratti odeessuudhaaf yookiin immoo wanni nuti irratti miidiyaa kana irratti odeessuu dhufnu bakka zim jennee waa'ee jaalalaa fi waa'ee zim jennee waan taane asirratti odeessuu miti jechuudha kan dhufneef. Uummata keenya sagalee ta'uudhaaf, saba keenya sagalee ta'uudhaaf, biyya keenya maal akka keessa jirtu rakkoo uummata keenyaa gadi baafnee dubbachuudhaaf. Sinii galee. Amma fakkeenyaaf naannoo kiyya keessatti rakkoo jiru tokko yoon qabaadhee, rakkoon jiru tokko yoo jiraate ani dhufee miidiyaa kana irratti bahee dubbachuun qabaa jechuudha. Warroonni as jalana jiran sheer godhanii warroota miidiyaa gurguddaatiin ga'uu danda'u jechuudha. Maaliif kun onlaayinii irra yoo oole, kun yoo qilleensarra oole uummata keenyaaf rakkoon tokko yookiin immoo wanni tokko hiikaa godhatuuf yookiin immoo deebii argachuu danda'u jechuudha. Annaa kanaafuu miidiyaa bantanitti fayyadama. Miidiyaa bantanitti uummata keessaniif sagalee ta'a. Deemaa laalaa nafxanyaa hundi yuutuubara ta'ee jira. Sinii galee miti hundi isaanii jechuudha. Warroonni har'a gadi bahee u'uu mataa haaddatee u'uu beeta kiristaanitti uffata gurraacha uffatee jiru, warra yuutuubara ta'ee jiru dhaqa miidiyaa isaanii ilaala waan isaan irratti afarsaa jiran jechuudha. Imaanaa keenya nyaate jedhanii mootummaa Itoophiyaa yaa hojii buraaburree jechaa jiran. Sinii galee miti. Ante siraakoo
ቆንጆ አይደለም። ያንተ ስራ እኮ እኛ አልተመችንም። በቃ ለኛ በሰራት ብቻ ነው። የኦሮሞ ኢብዝ ለምንድን ነው የምትሰራው? ለምንድን ነው እነሱ በቋንቋችሁ የሚቀድሱት? ለምንድን ነው በቋንቋችሁን ጸሎት የማደርጉት? ያሉ የሱ ላይ ማለት ነው እስከ አርጎ የሱ ፎቶ ላይ እዞ እየጨፈሩ ማለት ነው እየጨፈሩ እየለቀሱ ጸጉራቸውን እየላጡ ነበር። በቃ እሱ የአማራ ኢብዝ ብቻ መስራት ነው። የአማራ ኢብዝ ብቻ እሱ ብቻ በቃ ለአማራ ኢብዝ ይሰራል። እነሱ ከስር የሮጡበት ይጨበጨባሉ። ከዛ የኛ ደግሞ ትንሹም ትልቁም እየገደለበት ከቤቱ ያወጣበት እንደፈለገ ያደረገበት እኛ የኖረን ነበር። ግን ዛሬ የቋንቋችን የኦሮምኛ ቋንቋ ይቀደስ ኦሮሚያ ውስጥ ከተባለበት በኋላ እነሱ እንዳለ በወንባቹን እንዳለ ፀጉር መላጥ እንዳለ ቤተክርስቲያን ላይ ጥቁር ልብስ ለብሶበት የለቀሱ ነው። አንዱ ደግሞ ባንዲራ የለበሰ ይለቅሳሉ። ልሙጡ ማለት ነው። በፊት እነሱ ልሙጥ ባንዲራ የፈለጉበት መንገድ ሲሄዱ ግርግዳ ላይ፣ ድንጋይ ላይ፣ እንጨት ላይ የፈለግበት ቦታ እየሰቀሉበት ነበር። የሰቀሉ አይው ድንጋይ ላይ ፎቶ የቢጫ ፎቶ ያነሱበት ይሄዳሉ ከነ መንገዱ ማለት ነው። ትምህርት ቤት ሃይስኩል ትምህርት ቤት የፈለግበት ትምህርት ቤት ሲመረቁበት ኮሌጅ ልጆቹ ሲመረቁ ሁሌ እንዳለ እዛ ጋር የሚሰቅለው ምንድነው ልሙጥ ነበር። እኛ አልተናገረን መሳን ጊዜ ማለት ነው። ለምንድነው ተደረገው? ለምንድነው መንገዱ ሁሉ እንዳለ እንደ ምንድነው ባለ እንደ ቅጠል እየተንጠበጠበ ይሄዳል። ያንጠበጠቡበት ማለት እየተቆራረጡ ከዛ ይሄ ሁሉ እኛ ችለን ከነሱ ጋር የኖረን ነበር። አልተናገረንም ማለት ነው። ግን ዛሬ እነሱ ወጥቶ ለምንድነው የኢትዮጵያ የተፈረሰች ኢትዮጵያ ያደረጉ ነው? የኦሮሚያ ቋንቋ ኢትዮጵያን ያፈርሳል እንዴ? ከኦሮሚያ ቋንቋ ኦሮሚያ ውስጥ ወይም ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ ከተቀደሰበት ማለት ነው ኢትዮጵያ ምኑ ነው የተቀነሰችው? አትቀነስም። ግን በኋላ እናንታችሁ እንደዚህ ስትጨፈሩ ማለት ነው እናንታችሁ እንደዚህ ስትደነሱ ማለት ነው እኛ እኮ ውስጣችን እየተቃጠለን ነበር። ውስጣችን ደም እየለቀሰን ነበር። እናንታችሁ እኮ የተበሰለ እንጀራ የተጋገረ እንጀራ የተጋገረ ወጥ ማድ ላይ ያነሳችሁ እየበላችሁ ነበር። እስካሁን ስንት ዓመት? 3 ዓመት 4 ዓመት እኛ የጋገረን እንጀራ የሰራን ወጥ እናንታችሁ እየተበላችሁ ነበር። እኛ ነው ደማችን ተፍተን ደማችን አፈሰን አጥንታችን ሰብረን ያመጣን መንግስቱ የአሁን አብይ አህመድ ያመጣኮ የኦሮሚያ ዮኪንሞ ያመጣን የኛ ነን። የኦሮሞ ኢብዝ ነው እጅ ባዶ አቆሙበት። ትግሬን ነቅለው ወደ ገሩ የላከው የአማራ ኢብዝ አይደለም። ኦኬ እንነጋገር ከሆነ እውነት ነው የምንነጋገረው ማለት ነው። እና እዛን ጊዜ እኮ ቄሮ እንዳለ እጅ ባዶ ቆሙበት። ትግሬ የ27 ዓመት ያኖረበት መንግስት እየነቀለ እኮ አማራ አይደለም የኦሮሞ ኢብዝ ነው። ኦኬ እዛን ጊዜ የት ናችሁ? ከዛ በኋላ እኛ በስልን ካመጣን ከቤተ መንግስት ካስገባን በኋላ ተሾከንሾካችሁ ሁላችን ከኛ እየሰራ ካላችሁ ይሄው በኋላ ደግሞ እናንተ በፊት የእናንታችሁ አይደል እየሰራው አሁን ደግሞ ተመልሶ እናንታችሁ ላይ ይሰራል። እኛም እንሰራለን። እኛ ደማችን 3 ዓመት እሱ መንግስት ከሆነበት በኋላ ማለት ነው ይሄን ግደሊው፣ ይሄን እሰሪው፣ ይሄን እንዲያርገው ያልክ አልነበርክም? ተገደለ፣ ታሰረ። የኦሮሞ ኢብዝ መቼም ድንጋይ ነው። ድንጋይ ስትለቅም
ጠጠሩ ያልቃል? ጠጠሩ ያልቅ። ብትገድሉ የፈለጋችሁ ብታደርጉ የኦሮሞ ኢብስ አያልቅም። ጆሃርም ተብሏል። የኦሮሞ ኢብስ ጭራች ነው ወይም ደግሞ ድንጋይ ነው ወይም ደግሞ ጠጠር ነው። ጠጠር ከመሬት ለቅመቅ አትጨርስም። የኦሮሞ ኢብስ እገድላለሁ፣ እጨርሳለሁ፣ መሬቱን ይወርሳለሁ። የነሱ ቋንቋን ደግሞ የራሳችን ቋንቋ ነው እንጂ እነሱ ቋንቋ አይናገርም ካላችሁ ተሳስቷችኋል። ራሳችሁ መጀመሪያ ተመርምሩ። ከአሁን በኋላ እኛ ተነቅጠናል። እንደ በፊት ሞኝ አይደለንም። ሁላችን ተምረናል። ሁላችን ማሉማችን አውቀናል። ኦኬ ሼር አድርጉና ነፍጠኛ ከሆነ አደርሱልኝ። ኦኬ እና ስለዚህ ከነሱ ጋር እየበላን ከነሱ ጋር እየጠጣን ኖረናል እስካሁን ማለት ነው። እኛ የኦሮሞ ኢብስ የማንናችን ወይም ደግሞ እኛ ተቃፊ ነን እንጂ የሚጣላ ሰው አይደለንም። እኛ ውስጥ የምኖር እኮ የብሔር ብሔረሰቦች ኢብስ ናቸው። እኛ ግን አማራ ክልል ሄደን አንኖርም። አማራ ነው መጥቶ እኛ ውስጥ የምኖረው እንጂ ኦሮሚያ ውስጥ የምኖረው ማን ነው? ማን ነው መጥቶ የምኖረው? እነሱ ናቸው። ግን ተከባብረን ምኖር ይሻላል። የፈለጋችሁ ቦታ ኖሩት፣ የፈለጋችሁ ቦታ ተቀምጡት። ግን መጀመሪያ የኦሮሞ ኢብስ መከበር አለብክ። የምትኖርበት መከበር አለብክ። ኦኬ የመጣክበት ቦታ ዞር ብለክ ጀርባክን ማለት ነው። የኬት ነው የመጣሁት? ለምንድን ነው የመጣሁት ብለክ ማለት ነው። የምኖርበት ቦታ ደግሞ የቱ ጋ ነው ብለክ መመርመር አለብክ መጀመሪያ ማለት ነው። ከተመረመርክ በኋላ በስነ ስርዓት የኦሮሞ ኢብስ ከብረክ እነሱ ያሉበት ወስደክ የምትኖረው እንጂ ያንተ ያልከውን ወስደን እኛ አንኖር። ከፈለክ ትኖራለህ፣ ከፈለክ ከኦሮሚያ ውስጥ ተነቅለክ ወደ አገር ትገባለህ። እና ተከባብረን እንኖር። ያገኘን ቋንቋችን በኦሮምኛ ይቀደስ ከተባለበት አሁን እየቀራበት እንፈልጋለን። እየቀራበት ብዙ ነው አለው እኛ ኦኬ እየቀራውን እንመለሳለን። ሌላም አለ ማለት ነው። ገና ነው። አሁን ይሄ ጫፍ ነው። ጫፉ ነው እንጂ ምንም አልተነካው። አሁን እናንታችሁ ለምንድን ነው የምትለቅሱት? የለቀሳችሁ ምንድን ነው? ምን ያናችሁ ነው ተነካው? ምንም አልተነካችሁ። ቀበኛችሁ ነው ተወረሰ? አልተወረሰ። ቤታችሁ ነው ተፈረሰ? አልተፈረሰ። ስማችሁ ነው ተጠራው? አልተጠራንም። ማንም አልተጠራችሁ። ግን ቅር የሌለበት ተነስታችሁ ትለቅሳላችሁ። እናንታችሁ ማለት ነው የሃይማኖት ጥላ ያደረጋችሁ የኦሮሞ ኢብስ ንብረቱን የወረሳችሁ ነበር። መሬቱን እዚህ ጋር ጸበሉ ነው እየተፈለቀው ያላችሁ መሬት የወረሳችሁ ደግሞ ከሰማይ ታቦት ነው የወረደ ብላችሁ ሌሊት ቤት እየሰራችሁ ብታድሩበት የኦሮሞ መሬት ላይ ማለት ነው። እኛ አይደለም መተን አማራ ውስጥ ይሄው እዚህ ጋር ጸበል ነው የፈለቀ ብለን መተንም አንድ ቤትም ሳይሆን አንድ ጥርም አላጠረንም። እኛ ለማኝም አይደለንም፣ አንለምንም። የሚመጣ ማለት ነው የሚለምን የሚመጣ በስነ ስርዓት ነው ሰተን ምን መልሰው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ለማኝኛ ቤት ስትመጣበት አባት የፈለገበት ጤፍ የፈለገበት ስንዴ የፈለገበት ሰጥቶ ይሰጣታል፣ ይሄዳሉ። እኔ ኦሮሞ ስለምን አላየው ጭራሽ ማለት ነው። አላየው። ስለዚህ አይታችኋል። እኔ አላየው እስከ ዛሬ ማዳበሪያ ይዞ የሚለምን ሰው አላየው።
ምንም ቢሆን ምን እኛ ደሃን ብንሆን እንደ ደህነታችን ነው የምንኖረው እንጂ መዳበራ ተሸክመን አንለምንም። የትም ሄደን አንለምንም። እንኖራለን በስ የምን በቃ ያገኘን በልተን ያገኘንም ጠጥተን ያገኘንም ለብሰን ያገኘንም እንደምን ብለን ነው የምንኖረው እንጂ እኛ ኦሮሚያ ውስጥ ወጥተን ወደ አማራ ክልል ወጥተን ወደ ትግራይ ክልል ወጥተን ወደ ደቡብ ክልል አንሄድም፣ አንለምንም። እኛ ለማኝም አይደለም። እኛ እዚህ ጋር ጸበል ፈልቋል ወይም ደግሞ ከመሬት ወጥቷል ብለን እኛ የሰው መሬት ላይ ቤት አንሰራም። ከሰማይ ታቦት ወርዷል ብለን የሰው መሬት ላይ ቤት አንሰራም፣ አንሰርቅም። ለምንድን ነው ያነሳሁት? ይሄ የሃይማኖት ጥላ አድርጎበት የሰው ንብረት የሰረቁበት የሰው ንብረት የራሳችሁ ያደረጉበት የኖሩ ሰዎች ነው ይሄ መልሱ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄው ሰበታ ላይ ካያችሁ ምን እንደተደረገበት አይታችኋል። ስለዚህ እናንታችሁም ተከባብራችሁ ኖሩት። እኛም መሬታችን ላይ እኛም ንብረታችን ላይ እኛ ቋንቋችን ላይ ምንነታችን ላይ ተከባብረን እንኖራለን። የእናንታችሁ ድንበር አንመጣም። ከመጣችሁ ደግሞ በስነ ስርዓት ራሳችሁን ዝቅ አርጉና ኑሩት ኦሮሚያ ውስጥ። አይ ራሳችን ዝቅ አርገን አንኖርም፣ አይ እናንታችሁ ነው የምንገድለው፣ እናንታችሁ ነው የምንረግጠው እንደ በፊቱ ካላችሁ ተሳስታችኋል። አማርኛ ደግሞ እንደሰባበርኩበት እንዲህ ነው። እናንታችሁም እየተሰባበራችሁ ቋንቋችን እየተማራችሁ ማለት ነው። እኔም ተሰባብሬ መለመድ አለብኝና እና ከናፉ እንደያልኩባችሁ ተከባብራችሁ ኑሩት። ሂድሜ የሂድማችሁን ረጅም ከፈለጋችሁ ረጅም እንኖራለን ኦሮሚያ ውስጥ። ሂድሜ ማለት እና ሂድሜያችን ረጅም ሆነን እንኖራለን ኦሮሚያ ውስጥ ካላችሁ የአሁን ጀምራችሁ ማለት ነው ዝቅ አድርጉና የኦሮሞ ኢብስ እየተባለበት የኦሮሞ ኢብስ እየተናገረበት ወስዳችሁ ተከባብራችሁ መኖር። አይ እኛ እነሱ ያሉበት አንወስድም፣ እኛ እነሱ እየተነጋገሩበትም አንቀበልም። የፈለገበት ቦታ ሄደን መሬታችንን እንሰርቃለን፣ የፈለገበት ቦታ ሄደን ቤት እንሰራለን፣ የፈለገበት ቦታ ሄደን የፈለገ እናደርጋለን ካላችሁ ተሳሳችኋል። እኛ አንቀበልም። ከአሁን በኋላ ተሸክመናል፣ ይበቃናል፣ ችለናል፣ ይበቃናል። ኦኬ፣ ከአሁን በኋላ ይበቃችኋል። ተረጋጉና ከፈለጋችሁ ተስማማችሁ ኑሩት። ባትስማሙ ከሆነ ወደ ክልላችሁ መሄድ መፍታችሁ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ቆፋና ቀቤጅራ sagaleen kiyyallee adda adda ciccitaadha. Innaa kanaafuu warroota afaan amaaraa dhageessaniif xiqqoo mataa sinii godheera. Warroonni oromiffaa dhageessanis oromiffaan sinii kaayeera. Innaa kanaafuu wannani irraa siniif haasa'ee wanna amma wal qabatee deemaa jirudha jechuudha. Maaliif gara fuulduraattis kan dhufaa jiru kan duubattillee nu hacuucaa turanii jechuudha. Kanaafuu nuti hundi keenyayyuu tokko taanee tokkummaa keenya haa dhaabbannu. Hacee hundeessaa utoo tokkummaa nuuf aarsu addunyaa kana gadhiisee deeme jechuudha. Akkuma isin beektan inni yoo goobanaa akkasuma tokkummaa yaa uummata Oromoo osoo jedhanii addunyaa kana gadhiisanii qabsoo isaanii
uummata Oromootti kennanii deemaniiru jechuudha. Alii Birraallee akkasuma jannanni isaanii daadhii yaa dhugu. Kan yoo gobanaallee akkasuma kana Ce'undeessaallee akkasuma jannata isaanii bakka gaarii Waaqayyo nuuf haa kaa'u. Isaan otoo tokkummaa faarsanii addunyaa kanarraa dhabamanii jechuudha. Nutu tokkummaa sana maaliif jedhanii tokko ta'uu qabna, tokko taanee dhaabbachuu qabna. Yoo tokko taanee dhaabbanne maal arganna? Diina akkamitti ofirraa qolanna yoo jenne tokkummaa keenya jabeeffachuudha jechuudha. Warroon har'a miidiyaarraa afarsaa oolan, warroon har'a miidiyaarratti baanii mataa haaddachaa oolan. Maaliif akka haaddachaa oolan beektu miti? Maaliif akka isaan godhaa oolan hin beektu miti? Kanaafuu nuti daariif dimbara namaa diigneerraa hin diigne. Afaanuma keenya ammaa dubbatamaadha malee. Akkuma dur waggoota dheeraa waggoota amma kana isiniin jechuu hin danda'u. Waggoota 150 ol hacuucamaa turre, dhiitamaa turre. Har'as immoo afaan takka amantaan takka isa qabattanii deemtu malee maaliif nurratti kaaftu, maaliif kana jettu, maaliif afaan keenya diigame, maaliif tokkummaan uummata Oromoo tokkummaan Itoophiyaa diigama. Kana tokkummaan Itoophiyaa maaltu diigamne? Tokkummaan Itoophiyaa afaan Oromootiin Oromiyaa keessatti qaddafameeti kan diigame. Hin diigamne jechuudha. Akkuma jirutti jira. Akkuma jirutti jira waan ta'eef hin diigama jettanii hin yaadinaa. Isinitti hima. Yoommoo tokkummaa keessan jabeeffachuu barbaaddan immoo uummata Oromootiin wal ta'a. Uummata Oromoo dhiiteen, uummata Oromoo garafeen, uummata Oromoo ajjeeseen jetta yoo ta'e yookiin immoo ani faannoo leenjifadheera ittiin uummata Oromoo cabsa jetta yoo ta'e dogoggorteetta. Yoomiyyuu taanaan uummata Oromoo osoo fixxee hin fixxu. Cirracha hin fixxu lafarraa siin jedheera. Cirrachi hin dhumu lafarraa. Hin fixxullee hin dhumullee jechuudha. Har'ati 2-3 wajjeefte har'a immoo isaa oltu dhalatee oola waan ta'eef. Innaa kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii kiyya kan taatan hundi keessan warroonni viidiyoo koo kan argitan sheer, laayik, kooment gochuu hin dagatinaa. Dhaamsan siniif dhaame keessaa waa 2 yookiin waa 3 fudhachuu dandeessu. Innis immoo wannuma kara fuulduraatii fi kara duubaatiin nutti dhufaa jirudha. Viidiyoon ani irratti hojjedhe jechuudha. Innaa kanaafuu warroonni istuudiyoo kiyyatti argamtanii kana nafaana gaggeessitan yookiin immoo warroonni nafaana turtan haga yoonaatti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u isiniin jedha. Innaa viidiyoo itti aanu immoo akkuma nama isiniif qabadhee dhufe kana qabadhee isiniif dhufa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u akkuma isiniin jedhe akkuma seentaniin laayik, sheer, koomentii otoo hin godhin hin bayinaa. Walaa jajjabeessu, walaa tokko haa taanu. Tokkummaa keenya. Innaa akkasidha isiniin jedha kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya. Akkuma nama isiniin jedhe tokkummaan keenya haa jabaatu isiniin jedha. Warroota akkatti gadi bahee mataa haaddatee beeta kiristaanatti uffata gurraacha uffatatti xaxanii imaanaa keenya nyaattan jedhanii mootummaa Itoophiyaa yaa hojii biraa burree jedhanii waan baay'ee irratti odeessaa jiranii fi tokkummaan keenya akka jabaatu afaan keenya arganne kanarratti afaan yookiin immoo gaaffii hafee irratti akka waan barbaaddannu nu haa taasisu isiniin jedha. Maal akka isiniin jedhu innaa akkuma nama isiniin jedhe sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Ammallee itti aanee viidiyoo itti aanuu asuma kanuma kanaan wal qabate jechuudha. Isiniif hin hojjedha. Yoon dogoggora qabaadhe koomentii jalatti naaf barreessa. Ani yookiin immoo wanni irratti haasa'e kuni tokkummaa uummata kamiyyuu diiguu osoo hin taane tokkummaa uummata Itoophiyaa sana
tokko ta'ee jiraachuudhaaf afaan isaa irratti abbaan barbaade afaan isaa irratti akka barbaadetti jiraachuudhaaf afaan isaa irratti akka barbaadetti dubbachuudhaaf uummata kamirraayyuu barbaachisaadhaan jedhan uummata Oromoo bichaa osoo hin taane garuu afaan saba takkaa tokkotti maxxannee akka maxxannee afaan saba takkaatti maxxannee afaanuma keenyaan qaddafamuu qaba afaanuma keenyaan dubbatamuu qaba tokkummaan Itoophiyaa kan ijaarame afaan takkaanii tokkummaan Itoophiyaa kan ijaaramte afaan saba tokkooti yoo jedhan ta'e warri akkas jedhan dogoggoraniiru jechuudha warroonni ammallee karaa amantaa kiyyaatiin dhufan yoo jiraatan ammallee karaa amantaa kiyyaatiin nan balaaleffadha jechuudha karaa amantaa kiristaanaa tokko inni lammaffaa warroonni afaan kiyyaan illee dhufan afaan kiyya irratti yoo dhufanii wanna na balaaleffatantu jira yoo ta'e anillee ammallee nan balaaleffadha jechuudha. Annaa kanaafu kabajamtootaa fi jaalatamtoota tiyya ulfaadhaa naaf jiraadhaa galatoomaa galanni keessan ammallee kanafi akka argannuu fi bilisummaan biyya keenyaa bilisummaan Oromiyaadhaaf bilisummaan saba hacuucameef bilisummaan saba dhiitameef bilisummaan saba afaansa waggaa dheeraa ukkaamamaa tureef haa ta'u isiniin jedha dhaggeeffattoota koo fi kabajamtoota koo turtii nafaana taasiftaniin guddaa galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jedha waan dogoggoreera ta'e dogoggora koo koomentii jalatti naa barreessaa ani immoo koomentii jalatti akkuman argiin akkuma ammaa itti liifii yookiin viidiyoo waraabee sinii dhiyeessaa jechuudha. Innaa kanaafuu warroonni seentan akkuma siniin jedhe sheer laayik godhaatii biraan naaf ka'a dhaamsa kiyya nagaan naa tura guyyaan guyyaa gaarii sinii